anin qabu ergan guddifadhee fayyiyyee nu gaaddisiyyee gaaddisa kiyyee jedhee odoon jedhu dooftorii ta'etan dooftorii ta'etu tii dabarsa naan jedha rogas jedhu ofiifu biyyee qabadhaa takka ta'e. Too mucaan dhiiga tufu odoo dhiiga ol deebisu funyaanni fafaan otoo hanga gaafa lubbuun keessa Demulu maaliin jiraattu amma? Oman qabanii soota natti funanaan makaa Isumaan jiraachaa turtan? isumaan jiraadha wanta kan qabu achii turan qabna sayinan xaaraa ammayyuu maqaa kanatti funatoo gala. Haram kan erga kan tun ergisaa gandaa kan ergifadhe tun ergisaa gandaati. Kanatti wanta kittiin qabu ndaaqotu kan qabu horaatu kan qabu ani ama biyyee na nyaatti bineensota na nyaatti malee wanta qo'ata tokko waan qabu. Hangafa jechuudha. Abdiin keessaa maali? Oman qabu waaqa tokkicha malee ofumaan isa na jiraachisaa mammoo wanta karra na cuun qabu waan qabu wanta kun qabu maamtu hin jiru. Hati bedelamte namun qabu hin jiruumtu. Karaa yaayyaa gubeetanii burtukaana baadhee loomii baadhee ashaaroo ormaa ashaaree yaa ormaa miicee hundaa tan guddise. Erga guddatee naannoo yee fayyee gaaddise yee hin jedhaan. Abbaan immoo daa'immaatti irraa du'e. Abbaas ta'ee haalas ta'ee lafan qabu horiin qabu ndaaqota kan qabu tan guddise ana. Amma erga jabaatanii bakka humna kee dhangalaasee garadii ormaa ta'ee warqii ormaa dhiitee maammaan jedhee guddifadhee du'anuu siifan dabarsa. Yamaan rakkoo hin jiru an jedhu qasiraa minama tana 150 hojjetee ishii buna su'annoo gartoo gurgudduufee natti gala. Odoo sanatti galaa jiru amma inni ganama san bahee sa'aatii lamatti ganama keessa sa'aatii lamatti hojii sana eeggachaa jira. Odoo hojii eeggachaa jiru inni hasaabne duwwan dhayatu lafaan dhan arge. Shaarotti bakki fuuldura Gabriel fuulduratti. Ajjeesanii achitti qaxaqatanii irra deemanii afaan funyaan inni yaa'ee kanaan booda kotta irra deemanii maamarrimaasaa fincaan xoowaree homtu bakka kana inni bakka himaman tokko hin jiru. Kuni gaaf kam? Guyyaa caalsaa guyyaa sadii. Dhimbooti guyyaa sadii. Guyyaan reebame jechuudha. Guyyaa sadii. Dhimbooti guyyaa sadiitti rukutamee du'eedhanii achi deemanii inni achumatti amma ciise gangalachaa oolee nafsa itti deemnaan makiinadhaan namni naannoodhaan makiinadhaan dhufe. Manatti makiinadhaan dhufe. Manni keessan amma fagaata shararoorraa? Sa'aatii sadiin oofu. Miilaan jechuudha? Miila sa'aatii sadiin oofu. Makiinuma sanii si dhufee naa yaabbisee makiinuma sanii dhufee maal taate ilma koo jennaan akkatti foolisiin adumaan jaajee hojii eeggachaa jiru foolisiin narkuttee itti lafaan dhooftee indagana marmara na deemtee guwaanii gombaatiin narkuttee qaxaqattee miila narra deemtee homaa waan hambafnee homtu bakka kana yeetoo himadhuun qabadee afaan funyaaniyyaadha fincaan xoowaree hakiimis ogeessas hundumaa bakka hin geenye tokko hin jiru. Achiinal liqeeffadhaa bakka hin geenye tokko madadhabe ogeessas hakiimii achi biyyaatis hundumaa dadhabee jibbaadhee namni na wajjin siqaahee argee namni na hirmaatee akkasumas liqeeffadhee gara 20 liqeeffadhee as tanaa fayyadee ogeessi kaadhee dadhabee macarrashaa irraa fuudhee raadhee hakiimii shaarootiin bahe eegan taagalee dadhabe hakiimii shaarootiin baanan xaafanii fiicheetti gannaa dabarsan. Fiicheetti na dabarsanii inni hin jiru inni sanuma bakka dhiini yaajjee fincaan jaajjee hidhiitanii bakka kana jedhan tokko hin jiru inni baay'ee nama ta'uu hin qabu. Minaal baata egaa xaafna sinii dabarsinaa inni homtuu dhiini yaajjee dhiini hin jiru haati lama oon nafsa sinii eeguutti kaagaraatti birrii wayitti gugguraa fuddaa tokko asitti biratti hafaa jedhan. Tokko biratti biratti hafeet kun achi dhufanii haraan ka barbaadan immoo reefuun darbatti gara kottee kiyyanan deemetu deema. Naan ta'a bu'aatiin deemaan deemtu fiicheen dhoowwaranii dhuman deemee gargara waarii mana gahe. Gargara waarii mana gahee hinduun birrii fidaa koottaa jedhan. Birrii maali? Birrii barbaada ammas birrii barbaada fidaa koottaa Addis Ababaatti darbanitti xaafaniiru naan jedha. Eenyutu jedha? Warra achi biraa dhufe wajjin deemu tokkotti. Maatuma keessan keessaa? Maatuma kiyya keessa asiraatu jedha. Amma jennaan dhuguma most of the bar wanatti wannaan lakkiin duune faraanga barbaadadhu. Amma faraanga sanan orgeet kaadhee achi kaadhee ammas faraanga sanan fuudha hoggaan jedhu anaa deemee qeessola tola waliin jedhee ormas kaadhee namooti kaadhee na barbaadadhee anaa deemee qe'ee san ga'u hin boowwan. Fuuldura doonne qe'ee ga'een fuuldura du'aan qe'ee ga'e. Hospitaala gara manaatti deemee dawalan. Amma dawalanii hoggaa san dawalan isaan biraan ga'anii ogumaan qe'eetti dhiyaatee ga'u. Gaaf nama wal lolti jedha isaan beekatti jedha isaan ma bu'an.
tan dhagaan hin dhageenye gana shararoora gara deema. Shararoo maaliif deemtan isin? Gana du'a wajjinan bahe. Hospitaala? Hospitaala bahetanii fiicheen dhaqannaa inna dhoowwara. Kotteedhaan deeme tokko amma sa'aatii sadiin oofaa kottumaan deemati taa'atii kaa'atii deematu maqaa eege. Hoggaan ga'ee garuu du'aattan gale. Isaan hospitaala fidanii jiran mana? Finne. Waree fidanii tirikii. Oduudhumatu dhufe? Oduu dhufe. Amma akkasumaan du'e. Amma guman argan ijoollee walloodhaan maa ilma kiyya du'e nan jedhuun kaadhee galee ilman goggogee akkata kananii haradda'anii ganaa birri liqeeffadhee birri san liqeeffadhee ma birri barbaadanii arreeffa sun ittiin ba'u dhabamee birri san liqeeffadhee dhaqanii hirbi natti ilmaatanii dhaqanii reeffa san achi dhaqanii aduu 26 fiicheedha baasa. 25 naqeet 26 fiicheedha bahe. 26 fiicheedhaan bahee amma sodanii dhufanii waan ittiin awwaalamu qabu amma soorratti funaananii raawwatanii aduu 26 manatti galchanii aduu 27 aniyyeetti dhaantiin awwaalus akkaataa sanuu dhabnaan hundumatti hirmaatee garagara liqeeffatanii aduu 27 awwaalame. Adde Mulu maaliif poolisiin reebe mucaa keessa? Haaluma xalaatan qabu hoomaan qabu yaaduu fotoon sun jedhamu hojii eeggatu hooluu jedhama dheeraa hoomaan jedhee hin arrabsine hoomaan jenne ani hojii eeggatu jaaja ani mana rukuteen argee ani hoomaan agarreen mana rukuteen argee runjaa hojii eeggachaa yeroo hiitatu malafaa na dha'ee joona qaxaqaxee narra deeme marmarra na deeme bakkeen kana ta'u tokko hin jiru achumatti bakka dhabamee achumatti gaggabee sun afaan yaa'ee dhiinii na jedhama namni achi na haaree inni makiinadhaan gad dhufee odoo midhaan bishaan hin jedhin odoo dhiina afaan hin yaa'u amma qe'ee boolla ga'utti odoo dhiina afaan funyaan hin yaa'u dhiina funcaasaa dhiiga odoo afaan funyaan hin yaa'u akkatti ka'ee naalaa du'e. Poolisiin reebamu isumatti isinitti himate? Isumatti himate. Gurbichi manatti himate. Poolisiin ajjeese isuma qaxaqatee duullee foorsuma ajjeese balleessa tokko hin qabu ara hin assaamne yaadan jajja hojii eeggadha. Gabriel fuulduratti maankii Gabriel fuulduratti nan jedhe natti himate. Galatoma Adde Mulu mootummaadhaaf maal dhaamtu mee? Mootummaa damee dhiiga daa'ima kiyyaa haruu naa barbaadu jedha. Dhiiga daa'ima kiyyaa naa barbaadu ani homaan qabu dhiiga daa'ima kiyyaa haruu jedha. Isaan barbaada. Ijoollee meeqa qabdu amma ijoolleen keessan umurii isaanii meeqa? Amma lama jira. Lamaan qabama. Tokko waggaa 14 tokko immoo waggaa 10. Lamaan qabama. Eenyutu isin jiraachisa amma kana booda? Abdiin keessan maali? Oomaan qabu waaqa tokkicha malee ofumaan du'a isaan na jiraachisa ammoo waan tokko karra na cimu qabu waan qabu waan tokko hin qabu waan tokko hin jiru. Haati beddelamte nama hin qabu. Hin jiruumtu. Ergasii maatiin kun warra mootummaa faana wanti wajjin haasa'ee jira humnooti nageenyaa yookiin caasaan bulchiinsa naannoo sanaa waan itti dubbatee jira. Yaa'u haga maatiitti qaamni mootummaa tokkoyyuu dhufee isaan gaafatee jiru. Nutillee akka isaan naqanii qaama mootummaa gaafatanii fi eeruu kenninee fi gara qaama mootummaatti akka deemanii dhiiga daa'ima isaanii kana barbaadamuuf jennee erginee turre tokkoffaa hin jiruu jedhan. Bulchaan aanaa sanii hin jiruu walgahii deemiraa jedhanii yeroo dhibeen akkanaa hammaate keessatti uummanni du'aa reeffa isaa waraabessi nyaataa ilmoon dubartiin akka dhiiratti taatee guddiste yeroo du'ee dhiigni isaa karaa dhangala'u nagaa eegsisna jedhanii biyya bulchina jedhanii argachuu hin dandeenye baay'ee nama gaddisiisa. Ammaaliif jennaan inni guutumaan guututti biyyattiin garamitti akka deemtu na yaaddessaan. Dhugaa dubbanna taanaan uummata biyya kanaaf wanti naamu biyyattiin gara ce'umsaatti odoo hin taane gara ciccituutti deemaa jirti. Kanaaf qaama mootummaallee argachuu hin dandeenya gammaatitti. Qaamni mootummaa du'uu mucaa kana magaalaan ni beeka baadiyyaan ni beeka qaamni dhaqee qe'eetti isaan gaafate hin jiru. Har'a uummata Oromootu isan qabnetu akka waan ofii qabuutitti haadha teenya jalaa ilmi du'ee obboleessa keenya du'e jedhanii uummanni Oromoo hundi tumsuudhaaf gargaaruudhaaf fandigoomii uumanii jiru. Ankaawuntiin banamee fi ankaawuntii irratti gargaaraa jiru uummanni Oromoo waan ta'eef ani tokkoffaa dhaamsiin akka waliigalaatti immoo dabarsuu barbaadu biyya kana keessatti sabni Oromoo hin bilisoome don taane moodarni garboome jedheen ilaala akka kootitti maaliif sirnoota darban keessatti haala kanaan barataan Oromoo ajjeefame hin beeku barataa kutaa jaati barataan ajjeefame kun nama gaddisiisa inni kabira dhumarratti maalinni dhaamsii koo akka waliigalaatti dubbachuu barbaadu uummanni Oromoo ormaayyuu hin jiraachise malee of jiraachisuu hin dadhabne kanaaf haadha Fayyisaa bira namoonni dhaabbattan namoonni gargaartan biyya keessa biyya alaa Ameerikaa fi Awurooppaa Eeshiyaa Afrikaa biyyoota garaagaraa keessa teessanii namoonni bilbiluudhaan
gadda isaanii kana qooddatanii jajjabeessitanii fi gargaarsa halkanii guyyaa gootan ani tokko lama jedhee maqaa keessan dhahee fixuus hin danda'u dhahuus hin barbaadu haalli yeroo murteessaa miti waan ta'eef maqaa keessan galmeen seenaa Oromoo haa dha'u maqaa keessan galmeen seenaa Oromootiin barreeffame haa taa'u jechuun barbaada jechuudha namoota gargaaranii fi namoota deeggaruu barbaadan. Inni kabraa miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif gurraa fi ija uummataa taatanii halkanii fi guyyaa biyya abbaa keessanii keessatti uummata keessaniif saba keessaniif sagalee taatanii harmee ilmi jalaa ajjeeffame harmee intalli jalaa gudeeddamte sagalee taatanii uummata cunqurfamu uummata Oromoo kanaaf sagalee taatanii haala kanaan dhugaa Oromootiif dhaabbattanii dhugaa Oromoo wajjin hanga har'aatitti dararamaa fi giddirfamaan uummata Oromoo irra ga'e isinirra gahaati uummata Oromoo tajaajilaa jirtaniif galanni koo maqaa uummata Oromoo fi Oromootiin guddaadha waan ta'eef kana jedhee ibsuu hin danda'u gaafa bilisummaan bariite bilisummaa barii kan sin galateeffannu ta'a jechuudha. Akka galaatitti inni kabiraatti dabaluu barbaadu namoonni Oromoon bilisoomera jettanii Oromoo sobdan Oromoo sossobdanii isiniif garbummaan hin xiqqaataan jedhaan. Inni kabiraa namoonni biyya kana keessatti siidaa bilisummaa ijaaruuf qabsooftanii siidaa garbummaa jalatti akka hin jilbeeffanne jechuu ni barbaada. Inni dhumaa koo waliigalaa Oromoon haati gadaamessi ishee madaa'ee ilmi ishee ajjeefamee intalli ishee gudeeddamtee jirti waan ta'eef Oromoon qabsoo isa akka baarotumsaa isa Hayilee Fida isa Piroofeesar Mararaa Guddinaaf Daawud Ibsaa jalqaban galmaan gahaa waliigalatti kanan dhaamuu danda'a dubbachuun illee natti ulfaata jechi ittiin garbummaa Oromoon keessa jiruuf dararee Oromoo ragaa jiru kanaadha waan ta'eef nuti yoomiyyuu taanaan Oromoo taanee dhalanne Orma taaneen duunu Oromoo taanee yaaduunu seenaan isii yaadatu guddaa galatooma miidiyaa kana garuu jechan ittiin ibsee galateeffadhu hin qabu. Galatoome adde mulu warri mootummaa ergasiisin dubbisanii jirani. Dubbifna yerootiin tokko biyya dargaggoodha sira addaanaa buukii naa kennennaan buukii isaan hin qabu jedhanii annoo jeebu sira addaanaa. Warri sun mootummaadha? Annoodha. Dargaggoodha. Dargaggoodha. Kanaaf warri mootummaa hanga yoonaa isin hin dubbisne. Isin hin dubbisne. Hin dubbifne. Ergaan qabda ammaa himee dhumarratti wanni uummatatti himachuu barbaaddanoo jiraate gabaabsaati. Ummata amma faraan karaayyuu kun kunoo qaxaroon abboo warraati kun irra kaffarii naan jechaa jira. Isumaayyuu kunoo akkaataa kinoonoon jedha kunuma irra kaffareedha ani kinoo gaasan galiqeeffadhee anno jedhe ammoo kinoo akkaataan godhuun qabu. Maa inni wanni kaffali isiniin jechaa jira? Gaasa baliqeeffatame jechi anno jedhe. Yeroo wal'aansaa? Itti hastaamamee itti nakiimidha baasee. Liqii sanayyuu kaffaluu hin dandeenya? Isa kaffaluu hin dandeenya. Isa kun irra kaffali jedha qaxaroon irra kun irra kaffaleedha. Kun ammoo hundu garma gara ganaadha. Isaan kinoo akkataanadha. Ani hin beeku hangisi naa ganaa godhinaa godhu hangisi dhiiga daafa giyyaaruu jedha. Anumaan beeku anuma sammuus na sirrii miti anumaan beeku. Waaqayyo sinaa jajjabeessu adde Muluu Adaraa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork maatii mucaa wareegame kana keessumaa adde Muluu Adaraa ijoollee lama ijoollee hin geenye kakutaa ka umurii 14 isaa gadi lama wajjin jiranii hojjetatanii of jiraachisuu hin danda'anii lakkoofsi baankii hojii gamtaa Oromiyaatti herreegi banamee jiraachitti gargaaruu dandeessu buukiin kun kan isaaniiti maqaa isaaniitiin adde Muluu Adaraa'idha lakkoofsi isaa iskiriinii jalatti isinii barreessinee jirru kanadha warri biyya keessaa isaan gargaaruu dandeessanii ala warri jirtan immoo karaa GoFundMe gargaaruu dandeessu isiniin jenna kan hanga yoonaa daawwataa turtan maatii Fayyee yookiin Gaaddisaa Nugusee fi Waahilasaa haadhasaa fi waahilasaa wajjin kan gochaa turredha isaan rabbi haa jajjabeessu isinillee waan dandeessaniin akka tumsitan asuma waamicha gochuu